Hello bareedduu ko. Oonimoo. Suuraan kee kaafamee dhaabbata fuullee koo akkam jirta maaloo si yaada kuullee koo. Badasi naanin jedhiin kuullee jecha hiika dabaa nawaami qubee kun qubee dhiiga sabaa kuulleen kee abadu maal bu'aa fidaati anin tala qubee haayilee fidaati. Wallahi an coy prank isa godhuu qaba nama wahii ilaaladhee prank argadhee qoy badaa'een kaameraa nagaas goma kana kennu abbo akkam nagaami jirta fayyumame kaameraa wahii nakaafte nama wahii prank godha kaameraa nakaafta yeroo inni rifatee bakka waan biraa natti jijjiiramee loluuf ta'e kun itti si mul'isa jecha dhuftee addaan nu dorgite tirannaa na godha no kamera dah kan kabulat gue deh apa oh ini mana ya oh sini kayak ya sini itu kamera nih dulu kamera sini kayak oh kamera ስድስተኛ ጎል አስቆጥሯል። ቡድኑ ደግሞ 9-0 እየመራ ነው። በየመሃሉ የተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾች ላይ ያዩትን ስህተት እየገለጹ ነው። ቢያንስ አንድ እንኳን አስቆጥሩ። እረፍት ላይ ነግረዋቸዋል መታቸው ምን እንደሆነ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሰውላቸው ኮንስትራክሽን ጥሩ ሩጫ ነው። ጥሩ ኳስ ነው ይዞ የሄደው። አሁን ይህን ማስቆጠር ያለበት ይመስለኛል። ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ ይሄው ባንቺ ፍቅር ከሰውና ቆራለው ድርሻ ለግዛ ታብሲው ቀናለው ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ ሻማ ቡሬ የመውደድን መጠን ለማወቅ ከሆነ ባክሽ በልክ አድርጊው ቅናቴ ጨመረ በጣም ጨመረ እንዲ ገመለፍቲ ኩን ማፍ እንዲ አከመጣ ቀዲክቱ ተገርሲሰ ማፍ እንዲ ጎጥ ግንባታ ጀዳማ እንዲ ገኒ እንዲ ገ ኛተ ጅርተ ገዘበ ጎጥ ግንባታ ጀዳ ገዘበ ነራኛ ተጅ አንግዞ አከሲን ጀዲና እንዲ አከሲን ጀደም ናሽ አኒ ሜትር ካምሳ አታሲን ጀደ ማለት ሜትር ለማ አታሲን ጀደ አከመጣናት ሀቱ ዳነን ጀርታ እንጀን አደራ ሴራ በይጋምላ እንጀን አደራ ሴራ አነ ኢንጂነር ባንጆ አቀበረበራ ጅርት ገዘበኛ ጉቦኛ ተጅርታ namni takka sirratti ndi gotte guboኛtte jirti ana injinar baanjoodhaan namni takka akkana naan jedhe leeba isiinu leebaadha hattu innaatin bilgodhuu bilgodhuu abet ማለት ደንገት አራሲ ማለት እንጀን ስናረፍስ ስናረፍስ ደንገት ቆጥ ነገፈት ነው ወረ መካኪ ነው ነኝ ከሰርታ አትዩ ከሰርታ ቆጥ ማና ራስተ ቆይ አራ ማቶ ሰረፈ ፕሌስ ገዲ ቤት ሲበቃን ማል በእናት ነው ቆጥ ዋምና ማላራ ቢዝነስ ነው ማለዱ ዋሰሪ በትረ ወልተና ነው አራና ድልቂ ይወጣ ማልቴኒ ሲነርገጥናን ጀነቲ አሎ ፕሌስ ጎማላ ዋይ ሳሚ ደማ ሲነርገጥን ጀነቲ ተፈይ ክርስቶስን ማለት ስኪ ይወርገጥ ወናት ለተዋት ስኪ ይወ ሲነርገጥ ሲኒሱ ከነ ቦደና እንጀጥና አራ ስኪ የነጭ ማል ወናት ተቆንገ መነት ንሳ ዱዋሰዲ ደበር ማል ወናት ነው ወጥና ሰንደ ስኪ ከነም ተተን ማልታቴ አንተ ሲነርገጥ ሚያርት ፎቶ ከወርጀንቶ እንበር ቆንጆ አራምና ዲያና ምትሪ ማለ ወን ራፈት ሩበር ማልታቴ ነጋ ዲያና ምቲ ሱስመንጀራ አራንተ ኦቶሜት ማራ ቆንጆ አረበና ዲና ደበርተ ነው እንጂ ማልቆ ዲጀ ማርሰ ማልተ ሲነርገጥ ሲነጀሰና እንጀታ አረበና ዲያና ምቲ ማለ ወና ፎቶ ነብሮ ቢስ ayyaanni kun ayyaana gaarii sifaatu firaanki taate takko firaanki taate biyya waraabaa jiru kallan na qofa jiru firaanki no Max tragame Max Sini kata orang tulis ya tuh. Ayo
Aku betul betul bayangin tuh karena elah media orang dalam video ayana kada. ayana kana cowok jadi kan kamu KFC tahu hot pada sekali hot hot laras kali makan guys makan enggak tuh sini terima kasih nanti mambra Finik. ma jatti na dura dabbachaa Bagaan dhaabbadde haa. Eessa moo jaartii biraa qabdaalatti? akka gamanyaan ende Wallahi arkeme. Kunuunsi jiramee na dhayi. Arke. amma yoon sidee narraafta Ani laal abbaan kiyyaa nan dhoyinaa. Akkasitti abbaan kiyya kana dhalchee na guddisee baalaan nan dhoyini ati na dhowuu dhiisiiti. Haay gaafa akkasii na jala boochee maraachisan si dhaamaan jiin gaafas. Kanaaf na fuute. akkamsi oggodhu jira jarraan tan ammoo Jaalalti ta'e takkalee isaaf deengaddaa sana isa kutte. bareeduuti jaalaltis numa jirti kottu singeessa bakka bashannanaa barbaaddaani kottu singeessa Akkasiin jirtu hanga kan hunda mana dubbista hayi. Hayi. Maaliga arraan tana waan adda ta'e na fiduu deemte moo akkam buukiin abanuu deemtaay? dhaabbata bakka itti bashannanan dhaabbata bashannanaa bareedaa hedduu si gammachiisu jeetii yaada bareedduuti Buukiin sii banaa jee malee kanallee. yeroo bashannana gaarii akka qabaattu Akkasumatti bareedee baga nagaan. baga nagaan maal jirran jirru Kan akkam bareeddu. nyaasuutu kan afaaniin irraa ollaale manuma tokko keessa waliin jiraanna dhimmi keenya rakkoon teenya rakkuma Israa'elii fi Filisxeen taatee jirti shiraysiin mana keessan irratti shuttu immoo Israa'el Filisxeen irra shiraan jirtu Mee dhimmi kun dura isin hiikuuf yaalle kami bareeddu kun. Bakki bashannanaa asi maaliif as na fiddees mee baasa? bashannanni dura boqonnaa sammuu argachuudha saniifin as fidiyaan boqonnaa sammuu argachuu qabdi Mootii yaata na wajjin miitingii keessan gaggeeffachuuf as na fidde. Maal natti argisiisuuf as na fidde? Ilama giftii kun tasgabbaa'ee bareeddu kun. Ture mee isaa wajjin dhimmi kiyya abbaan manaa kiyya isa na amma dhaabbanni kun dhaabbata gorsa maatii waan ta'eef gorsa maatii babbareeda kannaa jireenya keenya fooyyeessuudhaan nu gargaara saniifin as fidi akka ati tasgabbii sammuu horattuu fi maatii. jireenya keessatti akka ati boqonnaa gaarii naa fi faamilii xiyyaafis kennitu jecha. Ilame bareeddu akkuma inni siin jedhe bakka kanatti mee jireenya keessan keessatti waan sirratu qabuu fi haala ittiin maatiin tokko wal dhagahee waliin deemuu danda'u irratti haga dandeenye kan gorsinu mee atis tasgabbaa'itii maal si arsee yoo laalamu nama arsu fakkaata. Inni gaafaan biraa eegeenoo isa irratti hin beekamu rakkoo isaa na qofaaf beeka. Namni biraan beeku yoo nan ol jee gajja yoo nan bitaa jee mirga ja yoo nan cinaa jee duuba ja wanni isaa takka naa galuu diddee jirte. Ana afaan akkana kana wallaalee nu sila afaan Oromootiin afaan akkana kan afaan akkana irraa wallaalessi. Rakkinni isii bifaanis ni bareeddi. Waan tokko waan Gaafa walitti dhufnu amalli isiitillee bareeduma ture. Garuu immoo jinniin na jijjiirataa gidduu kana maal akka akkanis godhe beeku hin danda'u. Siina jijjiirame mo'anaa si jijjiirame dura mi addaan baaseeti. Angaafa warra keenya biraan afiddu akkanaan fakkaadha. Amma wanni nan barbaadu waan tokko qofan siima. Hanqa ulaagaa takkan qaba. Hanqa namni ulaagaa kana guutu argamutti manuma sanitti deebi'eetiin akka rabbiin na dandeessee rabbiin akka dandeessee wajjin jiraata. jireenya keessatti al tokko namni Otuun ulaagaa kan guutiin na fuutee dura. maaltu jira namni ulaagaa ni qabaata ulaagaa qabdaniifu isheen kanaati akka durba barbaaddu gatii taateef ishee fuute atis ammoo dhiira jaallatamu ta'uu isaa beekteef itti heerumte jireenya kamuu keessatti mi'aawudha haasaa mi'aawudha. Isiin fuutu duuba. kana qabda Taphadhan beeku. Galata guddifadhu ishee guddifadhu hin barbaaduun guddifadhu guddifadhu dhugaan barbaaduun jireenyatu natti cime.
guddifadhu. Hin barbaadu anu. Lakkiin fudhu anu. Jireenya kanatti cimee abbee. Lakkiin dubbata. Raftee jirti. Raftee failed prank dha kun. Ndani abbee. Naate? Naate? Naan? Raftee jirti gaayati immoo. Shimaa hundaafuu prank si godhiif ture hin taane dhisi. Eba deemaa tunu koddachaa kan orgaara. Adiraatu. Adiraatu. Jadi sana, hey, nunjukin. Isinan. Orode, Aniyo. juter safile. Duute. Malli sarfatani. Cisi cisi. Ati adda duute hoggaa meeqa geette? Hoggaa lamaaf ja'a. Ati yoo hagamana. Afur guutam. Aniyo. Ati reefu ji'a takka. Diamu dhumoon kaleessu waan mana raqee jiru natti fakkaanne. Seexana siyaasatti mana raqee hin jirtu. Badde du'eeree bakka hima du'een garuu. Haraqee si ajjeese hagamma afaan kee haraqee jedha afaan kee hagamma. Hin jeeqin ijaan isi ciisi boo. Badoo ijoollee waa isin gaafadha. Gaafadhu. Isinillee akkuma an dukkanaan taa'u kana dukkana keessa jirtanii. Dukkanuma keessa jirree. Saaxinii keessa jirtanii isinis. Saaxinuma keessa jirree nullee maal waa addatti maa biraatti nu galchani. Ifaan hin jiruure. Ifaan hin jiru sawuyyee duutee jirta bakka. Rabbii jedhan na baasa lamuu mana raqee gubbaan bo'u afoon bo'an. Dabalee bakka dhiisaa oofamane biyyeen na jigaara bakka lamuun dhuguu kise babaabsan na baasa oofamane bakka biyyeen na jigaara dhiisa qoyna. Ciisi jedhisi hin baasa. Ciisa dhugii qoyna. Biyya si jigaara. Biyyeen oofamane dhiisa bakka natti qoyna. Duuki amanteemi. Amane rabbii hedhaa na baasa. Ana balleesse gaa iqa iddirii gurguradhe looni 25 muluu foonaa fi ana balleesse loonuma iqama iddirii san tana dhubbise yaa rabbii kish. Rabbii hedhaa na baasa. Lamuu lama sanyoo. Rabbashini ciisi jedhisi. Waara qeensi keena foga dhumaa jiraatan hin qabu. Ciisi jedhisi rabbashini. Nuu ka hoggaa lamaaf ji'a ja'aan jirra kun ka hoggaa afurii jira. Ciisi jedhisi rabbashini. Kashii mee garaan kun na boba'ee nyaata naa kenna. Warri keessa sadaqaa siin baafne jedhisi ciisa uumuun jiru. Garaan na boba'aa naa kenna. Duraan nyaataa hojii nama waraanii dhageette obboleessa waan hojii hiitas. Wanta dhuufanii booloftanii. Min beelofnee dhiifne warri keenya sadaqaa nu erga. Rabbii hedhaa mee biyashii bishaanumallee ta'u naafuudhaa lapheen na gogee nafaan na gogee dhuga. Nama maal taate duraan bishaan jaarkaa hin naqanii namaan hojii awwaalanii ati maal taate? Garaan na gubate akkam taariyaa. Haraqee dhugdetu garaa si gubee ciisi namaan hin jeeqin nu riftii fudhanna dadhabbii hoggaa dheeraa qabna. Lamuu nama sanyaan haraqee hoo jigeenaaf hoggadhumaa jiraate dhuguu na baasa. Naman amma horwaatte waan nuti hin jennu fudhattaati. Amma madoon shaan ka kiiloo 70 ka qucca kee bira jiru kun madoon shaan kun osoo azalli si hin ga'in haraqee mana baay'ee suun coggaarraan kan kee akka madaabaraa kasalaatti gubatee dhufte atam. Rabbi jedha na baasa lamuu nama sanyaan. Nara kee fadhu boo uffata kan kee ka dura haraqee hin dhudhu sanillee buli. Inguba rabbi jedha na. Karaa mana haraqee hin dhaqin haraqee hin dhugin umrii dheeraa qabdaati. Baay'ee jiraatta ati gana. Haraqee na. Jaartii kan ta'e hin yaaddessin horii gurgurtee maal gurgurtee hin yaaddessin karaa mana haraqeetiin hin dabrin umrii dheeraa qabda bakkaati. Ammaa kanaayyuu haraqee si ajjeese malee azalli kee hin geenye. Haraqee kunillee kootu dhugnaan jedha hin dhuguu na baasa. Akka sadiiti manaan baatu miti waada. Laga ji'a sadiiti manaan bahu. Salaata illee salaata. Salaata irraan bu'u. Amma booda ijaan kee salaata ta'a. Salaata malee wanti takka hojjetu. Rabbiin gabbarta. Lamu karaa mana haraqeetiin hin baasuni. Amma hin galtaa. Si galchina ammaan bakka haraqee irraa gori. Rooni keenya mana baaftanii Qophaa'ii bahuu kaatee amma qophaa'ii. Daddafa nama naafa. Baateen ardaa kaatti dhaabattuu fiigichaan galta akka namni si arginetti dhokattee deemtalle. Shutaara deemoo nama argi shutaa seenedha. Namni tokko karaa irratti akka sin agarre. Irraa bana.
Daddafi badi ambasi. Dubartiidhaaf yoo dubrummaa jenne dhiiraaf maal jennaa? Gaji. Roma tatuta. Injar tusuta. Roma tatuta. Beri injar tusuta. Beri injar tusuta. Buta. Manja. Yunif dalaf duruma jenne irafma jenna kan isa kenna Isa nakata mereka dia nayo Ay. Okay, isa ko dun. itu mereka jangan yo merume Wala bareeda na. Ate jira karo. Single ya kana dunya ko to siba. Gaafiin bal'aadhaan bareeda. yes Dabartee jirtu. Eega qofachiisuu danda'u dheella. sababa kan jettama kan tuqame akkatti kan tuqamin dhageessaniittu. amma amata furtaman gunne nam tokko osoo lala wajji qunnamtiin goriin osoo anta goriin amata afurtama ture yaa timira dhuga. akka buqqisuu danda'a. Biraadar xiqqishuu hafee buqqisuudhaaf. Awo eenyuma akkana jee barreesse. Dhiira. Dubartiif dubrummaa yoo jenne dhiiraaf immoo saqacaalummaa jenna. Maala kun maala. Kana jechuun dhiirti yoo qunnamtiin goone saqacaanaa akka jechuutu na fakkaata. Hin deeggaru. Isa akkafan maal naan jaan? Hin deeggaru. Yoon deeggaree. Dabaree qabu. Hin dabarre bee. Sagachaan. Arranganaa dhageenya. Dubartiin hundaaf yoo dubrummaa jenne dhiiraaf immoo maal jenne beektaa? Maallaqa. Maallaqa jechuun akkamitti akkatti jedhamu. Atitti amantee miitu. Akkatti achi garagali. Maallaqa akkatti jaamu. Dubartii takka wanni qaaliin dubrummaa jenne. Maallaqa miti. Dhiiraaf immoo wanni qaaliin dubrummaa jenne. Ayya. Kanaafuu wanni qaaliin dubrummaa. Kanaafuu sababa kanaati. Bravo birraa. Bravo. Era dubartiin dubrummaa ishiitiin kabajamtee nama wanti goyruutiin dhiirti ammoo. Gartee? Ibsa faallaa bareedaa kan ta'e. Silaa kana caalu maal barbaadde? Dabree kun maal Dabartee. turee qofa kun dabala. Qabxii keessan qabachaa deema. Amma gana sarara buutu waan barreesse. Homaan jennu. Waan jaalu. Firaa dubbatu isaati. Humaan jettu. Homaan jedhama. Maqaa qabu. Waa tokko hin qabu. Maaliif si isaa qiyaamaa si jee. Maaliif? Sababni isaan dhageenye san argines dhiirri dhiiruma. Dhiirummaa yoo jennu hin ta'u. Dhiiruma. Wanti irraa fudhatamu hin jiru. Wanti irraa fudhatamu hin jiru. Dhiirarraa wanti fudhatamu hin jiru. Noogaa akka reefu ibsanitti hawaasni keenya gariin isaa qidee fayyadamu. Maaliif uumaatu dandeessu? Eegaa. Qisuma inni mukaasatee mala fakkaata. Hotote. Galatoon. Maafanii nyaatti seera.